والله يا رامو هل خدير مرتو خسر ويتشولا كرر مرتو ادتو كل كفتة رجل أمارة لما كان فيديو تينا سنتري أنا يلا كسيتي سيجلا هل إنك سيجل باي نتلا دامي akkuma argitan mobaayilillee hedduu tokko boohee du'aa godhaafii jira. Maamadoon Itoophiyaa lasiin warra fuudhuu diddu jechaadha. Kunoo biyya biraatii dhufanii dubartoota keenya qashtoota akkasitti fuudhanii ilmoo irraa argataa jiru. Irti Dubaay mooturii hattiitu kartoonii baattiitu miidiyaarra bultiitu. Gudii dhiira Dubaay haasoftee jirti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمار كفوني وردفتو تاف كابجمتو تو أورو شو أكمكم نافجر جرون جرين عافيان يمدام كماموتشي اسم براو هجينكم مدامين غرا سعودي يكون مو هدو توكو جو اللي كينيا ركسا جرتي هرس قويا سدفا كينيا ساقلي هاتانو في ورهيد أماني من هيدا كي سجرانيس من هيداتي ركتا جرو كإمباسين إثيوبيا كابوف ساقلي هاتانو في ربي برا هجراتو الرهدوني غا جولين channel kan artiin hordoftan Saudi Arabia raayi hedduun keessan Saudi irraa hordoftu hedduu tokko singalateeffachuun barbaada yoo sinuuf jiraattan channelin keenyas guddatee nuuf jiraata jechaadha rabbi sina eegu warra Saudi jirtan warra United Arab Emirates jirtanis warra UK's Canada's bakka baay'eedha warra biyya keessa jirtanis warri maqaa isin waamne jechaadha warri naannoo Oromiyaa guutuu keessaa baatanii channel kana hordofaa jirtan rabbi sin haa eegu rabbi sin biraa jiraata jechuun barbaada warreen mugada channel kana taarawaa dhuftan subscribe tuquudhaan maatii channel kana taa'aa isiniin jira channel kana miidhafnee kuma dhibba seensisuu qabna yeroo gabaabaa keessatti yoo rabbi jedhe kuma dhibba seenna viidiyoo kana illee like gochuudhaan hiriyoota keessaniif illee share gochuun dagatina gara viidiyoo har'aa yeroo jalqabnu እንደዚህ ይቻላል እንዴ kana jechiise ilaala mujatini muja Ethiopia na tifakkaata ammoo gurbichi Ethiopia laala rabbeedhaati laala mujattiin mucaa keenya na tifakkaata jechuun Ethiopia wow Situal food ani wajjin jiraata roichaadha kana qofa miti suuraan samoona kana social media irratti abbootiin biyya keessaa jechaadha bakka yoo China birrii qabdu namni argate ilmoo ofii kennachuu jalqabeera jechaadha laala footoo kanas suuraa kanas nyaari kun immoo akkasitti ol fuudhanii laala akkasitti babbareedanii ol fuudhanii ilmoo meeqa walirraa qabu tokko lama sadii ilmoo sadii qabu jechaadha no hawaarratti afaarra jechaadha siichitti immoo akkasitti yoo itti fufe hawaarratti afaarra jechaadha والله يا رامو هل خدير مرتو خسر ويتشولا حالة جلسوف أما تنتول حالة دبتشوف هنتول جلسيفتو دبتو تس دبين سن دبيفتو أي رامو ويو ربي فتنا خاصة وريو كثن الرب ساجي وده سمارة ترتني خدي مرتو كانت مالي دبين تنجيني نعم يكتك أجلتي هقاو هنجرو في حالة إني الرجل لالو والله جرى خير أورومو ولا جت أكد أجاتكو خير راجع خاسورة نمو ماله والله أورومو كوا بعد والله جزان جيفين اسم كابوفتس والله ورمو والله لازم إنا لله وإنا إليه راجعون. قلتي كده مرتون تيجي نجي سنجرا ميمي وين سيرت تلو بتادوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدوام سيتم تشوفي. الدوام يصير قبل بعده. أبو لسه هو أرتست خدر مرتو. أباكو. أبو لسه ما قفتي إذا نبسو وأنا جالم قبو. ورساكو كسوداني كيستي ولين بيلو مني ولين درارمني واني ميك أنو رقيس حالا ما جرو كان كيستي باي ندوكوسي كما كان فيديو تينا سنتري أنا يلا كسيتي سيجلا
haalli inni keessa jiru baay'ee natti dhagahame. Kadaranaafis nama tokko miti. Uummata Oromootis nama tokko miti. Akka Rabbi umrii isaa dheeressu, akka Rabbi fayyisu hundi keessanii bakka jirtan warra na jaallattan du'aa ilaa kadhaafi. Waan natti dhagahamu jira beektu. Waan dubbatti yaadde yeroon bara dukkanaa sana yookiin immoo yeroo sana yaadadde waan natti dhagahamu jira. Takkaa waa'ee kadaran irraa dubbachuun jaalladhu iyyuu danda'e irraan dubbadhu. Wanni isaati hundi na biratti taate waan ta'eef gaafa qabamus gaafa akka saree miilli isaa qabamee laphee keessa dhiitamee kufee bakka kufetti immoo miila isaa qaban deemuu dadhabee jenna. Akka saree miila isaa qabanii lafarraa harkisaa keessanii yaagalchan maal jedhan gatiin ija kootiin argee natti dhagahama. Kadar uummata Oromootiif nama tokko miti. Wallaahi kadar nama tokko miti. Kanaaf akka Rabbi saba hiisu hundumti keessaniyyuu du'aayii naa kadha bakka jirtanutti. Kanaafis isaafis obsan qabu waa'ee mucaa kana. Wallaahi obsanaan kennu. Nama akka isaa jaalladhu hin qabu biyya duniyaa kanarra. Baay'een jaalladha. Waan nurraa baradhe waa hedduu barsiisaa kooti, abbaa kooti, obboleessa kooti, gorsaa kooti. Ammayyuu gaafan kaffahame gaafa waan itti dhagahamte isaafan bilbila. Kana waan akkasiitu jedhanii abshir akkas akkasi waan hojjettu irratti akkasitti hojjedha akkas ta'e abshir naan jedha. Kanaaf du'aa akkana kadhatan gadachuu dhufe galatooma. Egaa akkuma beerraa dhageessan hedduu tokko dhukkubsataa natti fakkaata. Samoona kana immoo gaawwaayii Kadir Martuu ta'ee sooshaal miidiyaa kanarra achiifachi deddeemaara. Haga dandeessanii Rabbi isaa haa fayyisu jedhaati. Rabbi isaa haa fayyisu nama Oromoodhaaf hedduu dhaabbateedha. Irti Dubaay mooturii hattiitu kartoonii baattiitu miidiyaarra bultiitu afaan kirtii godhe kan dubartii jalaan baatu shishinii dubartii jalaayi. Walumaa galatti jarri kun madda deemuun 0 amma haaraa Oromoo 0 Dubaay keessa warra jirtu hunduu. Fuudhamis si fayyaddu heerumaas si fayyaddu abdiis hin kutachiiftu 0 Dubaay keessatti fiqira የሚባለው ነገር የለም. በቃ illa yiddish addaami. Okay. Dhiirri Dubaay dubartii hojjechiisee nyaata ni jedhan sun dhugaadha jechuudha ree ofii hin hojjetu hojiin qabu ni jedhan sun dhugaadha ree sun. Takkaan kan makiinaa ooftu kan surree dubartii bitaaf makiinaa dubartii bitaaf paantii dubartii bitaaf kaargoo dubartii fe'aaf shishiniisi madadee hiyootiisi surree siiti kan maqeessa si kan qabee deemuun hin dubartiidha. Dhiira Dubaay. Takka. Hojiin qabanu boy warri Dubaay kun akkana durbarraa dhalaarraa kan nyaatan waa hojiin qabanu. Maal hojjetare? Warri haqaan xap jedhee nuti warra gaafa miidiyaa kanarraa foggora warri Dubaay dhiirri kun hojiin qaban. Jarri amma odoof amma faaxeen Dubaay tokkitti si mataan si qulfiidha. Mataan si as keessatti qulfiidhu ta'uu baattee faaxeen Dubaay du qabsoofte. Takkaa dhufutti deebi'aa jirti. Amma kan eeggadda dhufaa jiran kun Addis Ababarraa gara Finfinneerraa gara Dubaayitti nam'aa jiran Maammadoon haaromni jechuudha. Maammadoon haaromni baay'atachi. Kun kaampaanii jira, kun gibbii manaa hojjetaa jira aduu keessa, kun immoo masmara baasaa jira, goffoo godhatee, kafana godhatee, shamee aduu keessatti qaaqa'amee waan baay'ee hojjetaa jira. Maammadoon eeggadda dhufee jechuudha. Hari eeggadda dhufee. Warroonni duraan darbanis immoo akkasuma warra dafqee kan dadhabee fidetu jira. Parsantii dhibba keessaa parsantii 2 jechuudha. Sigalee? Akkasumatti fuulduraan jira gaali kan xifiriin amma oduu kaargoo fe'uurii baattee faaxeen odoo bifa sii ilaaluu baattee odoo fooda sii ilaaluu baattee oduu akkanumatti bakka akkuma Maammadoo Itoophiyaa kanatti ziqqi gootee oduu keessattuu Maammadoo Dubaay diimaa bifa qabdu diimtuudhaan ofiin jettu jechuudha. Osoo kan xinnoo malkiin qaba guyyatti faaxee oduu qabsooftee qaata takkaan heerumti faaxeen Dubaay. Garuu faaxeen Dubaay hojiin isii maal beektaa? Yoo ati kana jaalattee dhaqxee faasite si duuba rakkaatee tuftee faasiti. Rakkoon sii kana faaxeen Dubaay qulfiidha hundi sii qulfiidha. Yoo ati kana jaalattee
jaalallee keettee uftee poosti goote isiin uftee shurraabii irratti hojjetattee kiyeesiin jetti. Gatiin isii zeeroo. Gatii ufii uf qannastee ufiifis qannafaftee parsantii keetis gadi buuftee parsantii muluu Dubaay gadi buufte isiidha. Faaqee akkasii tana naa qabi. Naxibi tokko. Kana gaafa uffatte Maammadoon Dubaay immoo niq bakka isii malee namuu hin jiru bakka kuno kootu gaafa deetan gadi baafadhee tan mataa kee gubbarratti fincaan cirr godhee fincaa jetti. Maammadoon Dubaay takka takka jechuudha. Yoo ati gatii sii gadi buuftee immoo fooloo isii xiqqoo gadi buuftee maaloo na faarsii jee karaa waasaappiitti footoo itti ergatee maaloo na faarsi gaayii jedhan xiqqishuma fooloon kee 200 taanaan. Nafarsi malo folon ko ibba afri mina gaira demu dide malo nafasi ye foto ke seriterga kaza yede do yede yene si tota yede bicha yede biki yede ho jette si faste isin borgera mo ka fana way qayrate kum taway gatte fuule gatte you know washing the side surrey miicata pantin miicamu asimata mola tada bakkana injira kan asiyo sa akkana itti shafana ka asam matana kana qol kan kana fuula kana indi matte gara hojii deemta chibood bakka faadan Dubaay moga illikida irteenyu conta ka sifaata gitte gatiin sitis zero agenda sitis zero dubartiin Dubaay si jammar faayida itti fayyadamu Iraan beektu abadan anarraa qabiti abadan bakka wal kuffisu malee wal kuffisu amma kan kaayo abba warra wali hatu jedhi bakka walumaa galatti wal faati hinatanii itti fayyadamanii baru isa hata jalaa isiin hatama kaa eeyyanii isiin faati digalamaan baafaasi dhugiseesani atama goddanyaa kiyya taatee yookiin hiriyaa kiyya gaafa ati beellama naa qabattee ani si bira dhufe hiriyaa koo jaalallee teeti ani hiriyaa koo qabadhee gaafa si bira dhufe gaafa ati ana kabajje hiriyaa too san gaafa ani sirraa hafe deebitee hiriyaa too san jaalattaa no خلاص تاني مو كان دبي جا فاتي هفته اسي صورة في ساعة فوتو شراب رتو جيش فتة تبعتي ريان أكس مراتي جسد تجو ريان دبرتي تس جنتو جرا ريان نيتس جنتو جرا والما قلت كوي دبي تون ديري هذا كوني ديرة دي ما كو همو غراتين دالتين نس وانتر جسينو ما تام ديرة ثان دبي دبي تو ورتو فير رافته وندو أجندا برباد دبي مال تبين وانا لقى كسورة يلا جوسا إجاشتي مالي أول ما قلت dubartiin Dubaay faayidaan beektu amma deemi caati hin barbaannu amma lubbuudhayi ijoolle saabskiriin godhaa gaari waa qolii ta'e ijoolle in kol faayidaan tubbee maa hin beeku wallaahi yaada haasa'u isaanii wannoo gurraattii kaan hin qabdu dubartiin Saawudii amma dubartii Beerut laali dubartii Beerut dubartii Kaayiroo dubartii Joordan dubartii Saawud Arabiyaa dubartii Kwaatar jarreen kun warra sagalee isaanii mul'anneedha. Saawud Arabiyaa keessatti faaxee jeeftee malee faaxee kana goote malee intaltee baluu fuute malee osuma re'ee eeganu osoma hoolaa eeganu osoma gaala eeganu wal fuudhanii warrirraa alchanii wajjin jiraatu manuma gaala eegasanii fi manuma ro'oota eegasanitti Maammadoo Dubaay Maammadoo Saawud Arabiyaati. Saawudii wajjinumaan mana hidhamanii ilmoon isaanii biratti hafeeti ofii isaatii Itoophiyaa galeeti yookiin immoo niitiin Itoophiyaa galteeti inni Saawudiitti hafeeti achittuu immoo wal bilbilanii wajjin gaafatanii deebi'anii immoo innis akka carraa ta'e walii galeeti biyyatti wajjin jiraatan. Yookiin immoo niitii isaa jalaa hidhaniiti inni immoo Saawudiitti hafeeti achumatti ilmoo isaanii garagara bittinnaaniiti hojjetan. Namni akka jaalala beeku Saawud Arabiyaa dhiira Saawud Arabiyaatitti namni akka dhiira Saawudiititti dubartii dhafte. Abu Mazaraa Rabbi darajaa ol fuudha. Abu Mazaraa jechuudha. Abu Rabbi darajaa ol fuudha. Dhugaa Rabbi namni akka Saawud Arabiyaa ijoollee dhiiraa Saawud Arabiyaatitti dubartii kabaju. Nama akka Saawud Arabiyaa ijoollee dhiiraa Saawud Arabiyaatitti dubartiif hilleenaa qabu hin jiru. Sababa jayina gaafadhu. Sababa ishee sababni isaa
ثاني هنتني حولات إرجاني حولون بيكني كارجو إرجون بيكني دبرتي ولين أرجاني حتوم بيكني حتو ولين بيكني حولات برسي إرجا كارجو سي إرجا من مدامي ترى ديمتي شرو من مدامي علم من مدامي روزي من مدامي جولة من مدامي egaa waan baay'ee soofteetti as keessa gaa wanni dhugaanis jira wanti jechuun wanti gaa yaa'u dogoggoris baay'eetu jiraachuu danda'a. Kanaaf immoo maaliifuu dubartoonni keenya warri as teessanii achitti jaa keessan fudhachuu jettan atoo isinitti fee gaariidha. Bareedduu miti jechaadha. Gaafa achi dhaqee jira butii danuu jira jechuudha. Akkuma dura yeroo keenya dur jechuun akka dura asitti dubartii butamti ture ammallee hafeera. Akkuma sana Dubaayitti immoo dhiirri butamuu jalqabee jechaadha. Akkuma sana of eeggadhaa bakka biyyuma baatanii akka barbaada akka feetan ta'a. Garuu immoo dubartoonni qulqulluunis jiru laas keessatti nu jalaan bu'ina. Dubartoonni qulqulluun manaan baane jiru. Jara akkasii nu jalaan tuqina. Egaa viidiyoon qabadhee dhufe kana fakkaataa isin tolee isin bohaarsiisee isin gammachiisee yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Shawuu. Bye.